akka yaada ejjennoo kee kanaatti immoo raajonni ati amma sobduudhattu kuni isa macaafni qulqulluun bara booddeetti raajonni sobduun hin qabu. Isa wajji wal qabsiista moo isaa ala kan itaasaa jirtu? Maaliifan isaa aadaa isaa? Isaanumaanii warri kun. Tokko soba kan nu jennu dhugaadhaa ala kan jirudha mini wangeela kana ala wangeela Kiristoos kana ala wantooti ta'an gochoonni ta'an barsiisni barsiifaman wantoonni mul'ata waldaa kiristaanaa keessatti gaafa mul'achuu jalqabaniidhaan soomni jalqabameera kan nu jennu jalqabameen jiru maqaa Yesuus Kiristoos kanaan kan dhufan hundumaa hin amaniinaa jedha Yohaannis. Akkamitti amana? Hin amaniinaan ikkoo wangeela dabare. Hin amaniinaa jara hin amaniinaa raajonni sobduun bara dhumaarratti hin ka'u jiru waan ta'eef kaaniiru. Kanaaf wantoota maqaama Yesuus Kiristoosiin kan jedhuuni mee kana qabadhu mee kana ilaa kanarratti waa godheera nama naan jedhu wayii tokko. Gabaabsitee dhuma. Isaan kun isaan immoo isaan miti. Warri ammaatti sobduudhattu kuni warra gara booddeetti kaanidha moo isaan miti? Isaanuma warri kun. Haa ta'u dhiibbaan dinagdee aangoo barbaaduun qabeenyi garaagaraa barbaaduun gara sobaatti nama geessee jira. Tajaajiltoota keenya geessee jira. Namoota baay'ee geessee jira. Keessumaa mul'ata koo wajjin deemuu waan isaan hin dandeenyeef abalu mul'ata koo irratti gufuu waan ta'eef keessaan bahe. Mul'ata koo fudhadheen bahe. Kun aangoo barbaaduudha. Amma immoo hojjedheen waldaa jijjiiraa ofa san jijjiiraadhanii hojii kanatti bobba'an baay'inaan jechuudha. Aangoo barbaadu dinagdee dhiibbaa dinagdee kanaa wal qabsiistee isaan gara sobaatti deeman kanaaf maal jettaati? Mallattoo warra sobduu keessaa inni tokko horii jaallachuun. Horii jaallachuun. Horii jaallachuun namni tokko horii jaallateera taanaan waan salphaatti yaadiinati. Namni sun kompiliitii gooftaa dhiiseera. Waaqa biraatiif bulaa'eera. Gooftaa biraatiif bulaa'eera. Yesuusiin dhiiseera jechuudha. Walumaa gala jaalalli horii nama qabu tokko faarfachuu danda'a, raajuu danda'a, lallabuu danda'a. Jira itti garuu inni jiru gooftaan isaa garuu gara biraadha horii jaallata taana. Yesuusumatti akkasii gooftolee lamaa fi buluun hin danda'amu yookaan horiidhaaf yookaan jedha waan ta'eef. Horii jaallachuun isa tokkodha. Utuma namoota kana maaliin beektaa? Miiliyoona baay'ee akkaawuntii isaanii keessattuu jiru sabbataa dhayyeessaa isaan gojomaasisa. Isaan gomjaasisa. Sii galeera hammayyuu isaan hin ga'u. Isaan kun jaalala horiiti. Jaalala horii qabu. Jarri kun hafuuruma kanatu isaan keessa gala. Warra sobdoota kana keessaa tokko amalli isaanii. Amala isaanii keessaa tokkodha jechuudha. Yeroo hundumaa waldaa waaqayyoo jechuu hin danda'u. Waldaa isaanii gaafa dhattu yeroo isaanii kan isaan irratti fixan fidi birrii fida yookaan yooma birrii fidan malee waaqayyumaan hin argitan hin eebbifamtanii bakka ila horii kennuuni eebbadha nan beeka garuu eenyuuf kennama isa jedhu waaqayyo gaa saba keenyaa gargaaru innis barumsa dheeraadha waan ta'eef waldaan kiristaanaa barsiiftu gaa asaayimentii isaa isaan maxxanke yeroo hundumaa horii wangeela tun dhagahin galta walumaa gala isaan biraati horii jarri kun isaan kun waan dhabaniif miti saamanii nagaan jedhan isaan kun warra sobdoota keessaa tokko jechuudha jarri kun inni gara biraan immoo biyyumatti waan dhufe qulqulloota irratti ulfaataa kan ta'e tajaajiltoota irratti ulfaataa kan ta'e yeroo arraa rakkina dinagdee biyyattii irratti dhufetu nus biyyattii keessa jirra waan ta'eef waan dhufee jirudha. Sigaleera waan dhufaa jiru. Inni kun ari'atama bara kanaati. Akka bara ergamootaa fuula Yesuus Kiristoosiin maqaa isaa hin dhayina jedhamee ari'atamaa turan. Guyyaa har'aa kana akka nuun qulqullummaadhaan wangeela hin hojjenneef siistama seexan diriirse keessaati hiyyummaadha. Siistamiin diriiree jiru jechuudha. Akkuma ergamoonni bara sana morma keenya citadhanii mormaa citaa hin ta'u Yesuus kana dubbachuu hin dhiifnu jedhanii har'a Yesuus Kiristoosiin lallabuu kan nu dandeenyu jireenya keenyaan mitiire hanna dhiifne. Akka biyyaa waliin dhoofne amma guyyaa irraa yoo waliin dhoofte malee jiraachuun hin danda'amu bara jedhame wayii fakkaata keessumaa biyya keenya kana keessatti. Kun waan hundumtuu gola isaa keessatti gungumudha.
inni waajjira mootummaa keessa jiru sinni maal jedhu yoo waliin waa ta'e tokko yoo waliin dhoofte malee miindaan mootummaa nan gawwedha. Hundumtuu nan gawwedha. Kanaafuu waa wayi tokko gochuu. Si gareeramti yookaan maal abbaa ishee kanarratti waa jedheedhuma. Kuma tokkotti gurgura birrii mafuriin guutuu bitamti gaama jechuun gabaarraa birrii ja'a yoo ta'eyyuu gaafa darsaniidhaan bittu afurfaata. Birrii afurfaataa ta'ee yaada kun. Ishee kana irratti waa jedheema. Baay'een isaanii akkasiin itti dhufe qulqullootuma kan turan sobdoonni sobduma ta'anii dhalatanii baay'een isaanii. Afuurri sobaa baay'isee afuurumti isaas itti galuu danda'a yookaan immoo rakkinarraa kan ga'e dhattee itti galtatii ofii kee barbaadde. Amma namoota baay'ee barbaadanii matti galaa jiran. Rakkinatu itti galchaa jira. Isa kanatti gatii baasuu qabna gaa. Akkuma ergamoonni morma isaanii kennanii beela kanatti maqaa of laanna gaa. Guyyaa borii yoo darbee isa darbu yoo hin darbiin hafis waaqayyo waaqa dabarsuu dadhabee nu dabarsuu dhiise miti. Yoo nu oolches yoo nu oolchuu baate sedha miti. Siraaf mirisa qabdinne gofa ibidda kanarraa yoo nu oolche yoo nu oolchuu baates dadhabee miti. Asumatti jireenyis keessan hin ga'a jedheetu malee jechuudha. Keessumaa aangoo barbaaduutiin immoo waldaa keessa baqatanii akkuma sirrii kaasee mul'ata barbaadu. Mul'ata koo nan barbaada. Isaan immoo mul'ata koo hin barbaadanii na duukaa immoo deemuu dadhabe kan isaanii jechuutiin gara ofii isaanii of danda'anii deemuutti filatu. Ilaa waldaa tokko keessaati waldaa biraa yookaan immoo waa wayii dhaqanii waldaa pilaantii gochuun cubbuudha jedhaan jiru. Yoo dhuguma gooftaati godhite ija isaatiin arginamuudha. Ija isaatiin argaa jirra. Baay'ee isaa miti. Baay'een isaa achitti mul'atan qabadanii isa isaan ba'an suni mul'ati ija qabu. Baay'ee mul'ati calluma miti. Ija qabu. Ija isaa argita mul'ata. Ija isaan nu agarsiisan garuu ija wangeelaa ija nyaatamu miti. Addaadha baay'insaa. Kan balleessudha baay'insaa. Inni akkasii immoo ija kan Kiristoos miti gaani mul'atichi. Dhuguma akkuma ati jette aangoo barbaacha yookaan immoo horii barbaacha. Kan kanatti isaan fiduu kan kanatti isaan fide baay'ee isaanii sitti miidhagaa jalqaba dura. Waldaa kiristaanaa jalqaba duraa jirtu keessa rakkinni hin jiru hin jenne. Rakkina sana amma dandeenyetti furrateenye. Ayyaanota kan inni kenne waaqayyo waldaa kiristaanaa dadhabduu akka cimsinuu fedha silmasa. Waldaa cimtetti mas ilmaan nu barbaachisu. Waldaan rakkina qabaachuu dandeessi. Waldaa rakkina qabdu keessaa fiignee baanee waldaa fayyaa jedhamu barbaanneen argannu silayyuu. Si galeera miti silmayyuu nuun kanan barbaachisee faarfataan waldaan ani keessa jiru rakkina tokko akkani furuufidha malee rakkinni hin jiru iyyuu achina kaa'e miti. Rakkina akkami furuufi malee. Rakkinootan baqanna miti hin furra malee silma isaayyuu. Kan waldaa tokko keessaa baanee sokkinu yeroo baay'ee rakkinni dhiibee ari'ee nu baasuu danda'a yaada waaqayyootiin. Garuu rakkina yeroo hundumaa rakkina baqaadhaaf baana taanaan sirriitti. Si galeenu rakkina furuudhaaf uumamne waan. Amma yuwaasa keessatti rakkineen furraa baqannee jalaa ba'uuni hin ulfaatachaa jirtu. Erga akkas ta'e isaan birrii gaafatan suni rakkina sana balleessuu yookaan immoo rakkinicha dura dhaabbachuudha kaayyoon isaanii. Ilaa sitti immoo cubbuudhaan rakkinni ni hiikamu. Erga akkas ta'e birrii fidaa jedhanii sabarraa birrii fuudhuun isaanii cubbuu erga ta'e kennaa akkamitti barsiista? Kennaa isa jedhu. Kennaa. Birrii wajjin wal qabsiiste jechuudha. Birrii wajjin wal qabatee wangeela irra waan jirudha. Miila ergamootaa fa'aa jiru fa'aa geessanii fa'aa kaa'u turan jedha wangeela irraati. Kunuun jira ruufanni maal wantoota adda addaa kennooleen adda addaa jiru. Kennoota kana akka wangeelli jedhutti namoota barsiifne hin kennu. Kennaan kennamu sun garuu eenyuuf isa jedhu sanadha amma kan dura rakkisaa jiru. Kennaa kennaniitu kennaa uummanni kennu sun eenyuuf kenneedha. Waldaa kiristaanaaf kennamee. Waldaa kiristaanaaf kennamaan jiru maal taate egaa jara biratti immoo akkaawuntii nama dhuunfaadha yookaan tuulamaa jiru. Rakkinichatu akkasidha. Namicha waldaa gaggeessaa ture ittiin jiraatama akka sila jenne sana kurnoon eenyuuf kennamuu qaba jenne sana wajji wal qabsiisu kennaa sana gaafa fudhatu. Maali kurnoo duwwaa fudhatee taa'e rakkina maalii qaba reennooti galchaa kunoo intini koor kanarrattidha kan dhuunfaa isaarradha kan galaa jiru maal maqaa isaatiin mileenaan ta'a miti maalarra waan beekamaadha. Kun ikkoo waan namoonni gooftaa qabanis gooftaa hin qabnes beekanidha kun. Kennaa kennamu suni uummanni kwaarra uummanni garraamiidha gooftaafan kennaa jiraayidha.
Garuu gooftaa kennaa jira miti. Kan kennamaa jiru nama dhuunfaadhaaf kennamaa jira. Malee uummati keenya yoo seexanni sammuu keessi naannesse malee karaan kun dogoggoruma sana hojjattee hin deemtu karaa sanarra. Nagaadhumatti deemta malee. Jarri immoo mul'atu akka isaan itti hojjetan. Gooftaa maqaadhaatu isa booddee kan inni galu garuu dhuunfaadha. Dhuunfaadha. Miliyoona amma kanaa kurnoodhaan miliyoona 70 miliyoonaan haasa'uun jarri koo. Ani maaliif qabaatanii jedhamiti garuu wantooti kenname suni wanti kenname sun waldaa kiristaanaa. Kurnoo qofa miti kan hin jedhe kennaa jedhaniitu mana waaqayyoo waan kennameef kennaa wajjin wal qabata. Akkuma kurnoo sanaa hin kaasan. Gaafa kaasan akkasitti kaasu baatanis. Isaan akkasitti kaasu garuu akkaawuntiin galamu suni kan waldaa irra daawwatu. Warri mul'ata mataa isaanii fudhatanii waldaa pilaantii godhanii birrii waldaaf kennaa yookaan mana waaqayyoof kennaa gaafa jedhanii ofii isaanii bakka bu'aa waldaati. Waldaan sun nama sabni gaafa galchuu akkaawuntii waldaatti galchuun namichatti kenname ture. Waldaan namichuma waan ta'eef namichatti kennan sabni gaafa kennu jechuudha. Akkasanii akkuma ergamoota jala kaan namicha kanatti kennan abbaa mul'ataa kanatti. Inni immoo bakka bu'aa waldaa ta'ee geggeessaa jira. Rakkoo maalii qaba akkaawuntii sanarratti galu? Waldaan sun maqaa qabdi ni maqaa isheetiin maan galu tokko. Maqaa isheetiin maan galu maqaa isaa maa barbaachisa. Maqaan isaa waan barbaachisu. Yoo rakkinni wayii tokko uumamtee fudhatee lattaduufiidha inni. Aan akka yaadutti. Aan mul'ata argeenti. Akka yaadutti maal barbaachise? Amma waldaa maal international church jedhu miniire. Maqaa international church waldaa sanaatiin maan galu. Tokkoffaa akkaawuntiin banamu suni maqaa waldaatiin. Geggeessaan maqaa waldaa sanaa galu namichuma. Geggeessaan nama waldaa sanaa nama miniire. Kanaafuu maqaa namichaatiin kontrol ta'a yookaan isumaan hoogganan. Nama tokko maaliif hoogganama? Maqaa waldichaan banamee namichaan hoogganame. Namichaan akkamidha beektaa? Ani akka ni beekutti ximmi akkaawuntii wanti jedhaman jiru. Dhimma waldaa, dhimma orgaanaayizeeshinii kan ta'e namni tokko yoo kan geggeessu jira ta'e seerumaanuu jechuun badaadhaa. Badaa yoon beekuudhaa baadheeyyuu dhimma kana nama tokkoon hin geggeeffamu. Yoo xinnaate nama 3 ta'anii faatuudha kan inni bahu mallattaa'e maal jedhe nama 3. Nama tokko hin ta'u. Garuu amma namichi suni abbaa mul'ataa waan ta'eef sabni immoo amanati. Maal abbaa mul'ataa? Abbaa mul'ataa. Jechuun abbaa mul'ataa kana iyyuu naannoo. Mul'aticha pilaanti nama godhe. Mul'ata sanaa waldaa sana pilaanti nama godhe. Abbaa mul'ataa suma irratti waliin galu waan. Amma gaasaa biraan nutti fide malee abbaa mul'ataa waan jedhamu irratti yoo hin amanu waan. Abbaa mul'ata waldaa kiristaanaa mataan waldaa kiristaanaa Kiristoos waan mul'atuma addaadhuma nama tokkoof adda godhee kennuun qabu Waaqayyo. Waldaan kiristaanaa kan Kiristoos. Kan eenyuyyuu miti kan abbaa mul'ataas miti. Amma koo kan nama tokko ta'e rakkina isaatu. Silma isaayyuu kan nama tokko ta'utu rakkina uumu. Qoyga isa kana sumarratti dhiibna nu jalaa dheerata waan ta'eef. Isa kana sumarratti dhiibna garuu gaaffii namatti uumu wanti kun. Waldaan kan Kiristoos kan abbaa mul'ataa miti. Abbaa mul'aticha waldaa dhaabuun abbaa mul'ataa waan godhee qobaatti keessaatii kootama jaldeessaa kan nama godhu miti. Keessaati. Pilaanti goota baatee yoo sokki tayyuudha. Ergamoonni akkasiidha kan isaan godhan waldaan dhaabuu namootatti kennaniitu sokku. Isumatti kenname sana qaba bakka bu'aa maarree isuma. Isuma baay'ee sokku jechuun gooftaa miti kan inni gooftaa miti. Ofiis sagachiifatuun gooftaa miti. Amma akka gooftaa ta'ameera. Gaggeessaan tokko gaggeessaa sirrii ta'uusaa gooftaan of hin godhinaadha Pheexroosii. Kan isa kasasaa keessa akka keetti mi'aati. Kenni inni eebbifamta. Kenna inni eebbifamta seeduu akkamitti barsiista? Kenna kurnoo isaa kennuuna. Waldaa kiristaanaatiif. Hangafa isaa kennu. Buusii haa buusu. Guyyoota adda addaa kennaa jaalala haa kennu. Isaa ala tooftaa adda addaatiin na kakaasee namni tooftaa adda addaatiin si kakaasee namni. Utaafurri qulqulluun sin tuqin. Siyaasa sodaa daachise. Amma namoota tokko maal godhan namni tokko maqaa isaan daawwadana kanarratti isiniin kadhadhaa qarshii kiisii keessa jiru ol kaasan kadhateetu tokko walii keessanitti dabarsaa. Ani fuudheen sitti kennaati kan kunatti kennita.
boorsaa keessanitti gadi deebiftanii jennaan. Harki keessanii lamxaa hin duutu jennaan geessee dhaqatee kenne namni of ajjeese nama hedduu jira. Ragaa wajjin namooti naa bilbilan jiru. Ilaa kun akkas godhee sokkee abaluu jedhani jechuudha. Akkasiin namni nama isin as faraarraa kennaan jaalalaani kan inni kennamu. Kennaan nu dirqamaan kenninu dirqannu nama dirqamu kurnoo duwwaadha. Kurnoon kan keenya miti kan Waaqayyooti. Dirqama kan nu kennu qabna. Isaala wantooti jiran hundumtuu jaalalaan kennamu. Jaalalaan kennu. Barsiisa kee miidiyaa keessatti barsiisaa turte keessatti waa'ee uffannaa, waa'ee rifeensaa qabachuu wal qabsiistee, waa'ee dargaggootaa waa'ee miidiyaa wajjin wal qabsiisnee waan kaasneef jechuudha. Barnoota kee wajjinis wal laallata. Sanaan kan itti kaasteef maa barbaachise? Keessumaa sirota wajjin walitti wanti hiite lakkoomsa qaban. Miidiyaa irratti isaan kana badaa yoo fayyadamne garuu waldoota irratti deemee keessumaatti kwaayirota feeroo leenjii kennu barsiiseera. Isaanumatti na gaafata baay'ee gaaffii na gaafadhaan jedha dhuma irratti dhimma uffannaa irratti na gaafatu baay'ee. Deebiin ani deebisuu fi waa tokkotu jira. Namni keessi isaa yoo fayye bakkeen isaa nagaata. Keessa namaa kan guutetu gabbaa waan ta'eef yeroo baay'ee namoonni maal jedhu yeroo baay'ee akka jedhu maanni Waaqayyo kan garaati. Keessa malee alaa jedhu Waaqayyo kan garaa duwwaa miti kan bakkeetis. Waaqayyo kan garaatiin beekna. Namni anaafati garuu nama gooftaa akkamii yoo taane kan garaa sana hin arginu. Yoo marajii akkamii taate farasantii xiqqoo seesi waa'ee kanatti agarsiisa malee gooftaan hunduma isaa garaa kee keessaa gaarummaa garaa kee keessaa hin argu. Sigaleera namni gooftaa hin qabne maaluma isaayyuu hin argu. Kan si keessa jiru hin argu haaluma ishee. Shabakkeetti bahii sana arganamu. Wantoota nu goonu, dubbii nu dubbannu, deemsa nu deemu, uffannaa nu uffannu ilaala nama. Ilaala. Wantooti tokko tokko cubbuu miti. Ilaala. Cubbuu miti. Garuu obboloota keenyaaf jiraannaa jedha Phaawulos gaafaasu. Foon nyaachuun foon nyaatte dhamee namatti sin adabu gooftaa. Foon nyaachuun obboleessa kee wangeela irraa achi fageesse yoo ta'e cubbuyyuu miti yoo ta'e obboleessa keef jettee dhiifta. Uffannaan waan akkasiiti baay'ee. Uffannaan maaliif surreeffatte intalittiin kuni maaf kamisii uffattee mootummaa waaqaatti ittiin faradu. Obboleessa kottu obboleettii kottu hin faradu Waaqayyo. Cubbuu miti uffannaan keenyatu cubbuu taatu ta'e obboleessa keenya tokko kan gufannee fi goona wantoota bakkee keenya kan hojjetu. Dhugaa baatiin gaarii qabaachuun maqaa gaarii qabaachuun immoo masfartii yookaan immoo ulaagaa kiristiyaanaa keessa isaan gafa. Wantoota nuun dubban. Eduma maatii koo wajjiniin qonnaa Efesoon boqonnaa 4 irratti kuftee waldaan kiristiyaanaa jennee erga Efesoon boqonnaa 4 wachuutti kaanii gara ji'oota 3-4 ol ta'eera. Achi keessatti maal jedha Phaawulosi? Dubbiin isin dubbattanii kan ayyaana qabu jedha. Ila kan ayyaana qabu. Kan yeroo isaa eeggate. Kan gargaaru. Ilaama kana alan dubbatina. Sigaleera kan gargaaru. Aasaan malli gaafa sana fayyuma aasaa hin qabu. Cubbuu ta'uu dhiisuu danda'a. Sigaleera aasaan hun haasofnu suni cubbuu ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu hin gargaaraa ho'i. Dubbannaadhuma dubbannu cubbuu nutti fiduu dhiisuu danda'a. Uffannaa nu uffannu kun cubbuu ta'uu dhiisuu danda'a. Nama gufachiisa. Amma baadiyyaatti ijoollee madurbaarraan turte naan jedhi malee qunxaa addana kanatti uffattee nagaa Waaqayyoo siif haa ta'u utuu isheen jettee jechuudha. Mucaan kuni gooftaan cubbuu hojjette ittiin hin jiru. Garuu ergaan ishee suni takkaadhuma namni waan isheen ittiin dhagahumaan barbaade laagura isaa akkasitti tuqaallate. Aadaa wajjin walitti dhufa baay'ee. Ilaalchi kun lafa hundaa jira. Aadaa. Kuni aadaa wajjin wal qabata. Aadaa wajjin wal qabata. Lammata ilaalchi kuni amma fakkeenyaaf namoota baratanii haa jennu namoota magaalaa keessa jiran kanaafi akka waan tokkotti lakkaa'amni immoo jira. Gama baadiyyaatti gaafa bunu sirrii ta'an haasofti kun
Atoo asitti ta'e. Kanaaf amma gabaabseen sitti mala. Iddoo isaa kan eeggate haa uffannu gaafa uffannu. Sigaleen obboleetti ani jechuudha. Ani mataan liyyuun irra jiru malee mataa koo kana guddisee yoo nani guddise iddoo biraatti akka seexanaatti ilaalama yoo ta'e gabaabsadhee yoon dhaqeewu. Isa kanadha iddoo isaa kan eeggate. Aadaa naannoo jirru kabajuu qabna bakka. Namni naannoo sana akkamitti uffata. Amma kan walitti nu araarsu. Malee maaliif kan uffattee sana uffattee miti. Naannoo sanatti maaltu uffatama. Gooftaan Yesuus Kiristoos siniikerii keewwateera yaaduun bara biyya lafaa kanarra ture. Jiinsii uffateera yaaduun. Waan isaan nyaatan waan isaan dhugaa waan isaan uffatan uffata. No, ani waaqadhaan bileeniidhaan malee hin deemu hin jedhu. Harreedhumaan deema akkuma jarree harreedhaan deema. Naannoo jiru sana hin kabajnu taanee jennaan wangeelli hin hojjetamu. Aadaa naannoo sana jiru hin kabajnu taanee jennaan wangeelli hin hojjetamu. Kanaaf cubbuu duwwaadha kan namoota wajjin hin hojjenne. Si galeera? Cubbuu duwwaadha. Kanaaf utuu ayyaanni guguddaan isaan keessa jiru namoota baay'ee dhimma kanarraa kan ka'e ergaan isaanii akka hin fudhatamne ta'eera jala. Jariisu namoota sana arguun barbaada. Ani amma iddoo tokkotti jirru faarfattoota waamuu dhiifneerraa siinsi waamne yeroo jalqabaa kunoo waggaa 4 ta'eera erga konfiransii keenyatti faarfattoota waamuu dhiifne maal uffannaa isaan uffatan maal ijoollee keenya nu jalaa balleesseedhan. Agiree waggaa tajaajila ayyaana qabaate garuu sababa uffannaatiif ijoollee isaanii jalaa balleessa waan ta'eef waamuu dhiisanii ayyaanni isaa mana keessa taa'e. Namni kun cubbuu hojjetee miti. Si galeera dhimmuma uffannaa dhimmuma bakkee kanarra jiru sirreeffachuu dadhabuudha kun. Bakka gaafa achi dhaqu yoo mataa addatu ta'e yoo na addadde maal ta'an biqila'u maal ta'a. Yoo boleettii durbaadha ta'e qamisii malee achitti uffatamu yoo ta'e maal ta'a surree koo mana keewwadhe qamisii dhaqeedhuma iddoodhuma gadi buutuu sitti bitadhee yoo dhaqe maal ta'a. Era faa tokko sitti jiree waltajjii irratti keessumaa jiree waltajjii irratti wantooti nuti irratti kadhannee maal jennee ayyaana baay'eetu nu keessa jiru kan nu jalaa balleessan waltajjii irratti kan nu jalaa badan waan baay'eetu jiru. Isaan keessaa tokko dhimma uffannaati. Nam baay'ee bareeduun qabu. Keessumaa warri VCD hojjetan faarfattootaa fi asumaan dabarsa. VCD warri hojjetan baay'ee bareede namni isin hin ilaalin. Baay'ee fokkisee namni isin hin ilaalin. Ergaa keessanirraati kan ija namaa kaasuun jiraati. Ani obboleettii tokko addana kanatti maqaa ishee kaasuun barbaadu garuu dinqifachuun barbaada. Mucaan kuni akka namni yeroo ammaa kana ilaalutti qaamisee baay'ee bareedaadha. Gaafa isheen surree kana uffatu maal baay'ee bareedaadha. Faarfannaa bareedaa tokko hojjetteetu asuma gadi akka madaabaraan itti hodhamutti beektamni. Hodhiteetu addana kana kuttee asitti immoo sabbata wayiitti hiiteema hidhattee faarfattee fitte. Maaliif akka gooteen namni qaama koo ilaalamoo faarfannaa kun dhaggeeffataa ijoolleedha mucaan. Manuma 20 keessadha umuriinsa. Yeroo waa'ee waltajjii baay'ee irratti kaasaan mucaa kana. Waaqayyo gooftaan ishee eebbisuun jedha. Hubannaa guddaadha kun. Amma tuusheen inni kaan immoo agarsiisuudhaaf amma wantoota nu goonu gooftaan isiin argaa bakkeedhumatti iyyuu mul'ata. Yeroo nuun kaameraadhaaf jennee 50 caccabnu hin mul'ata. Hin beekama bakkeedhuma irratti. Akkas ta'uu hin qabu. Uffannaa nuun uffannu, bakkeerraa wantoota nu goonu, dubbannaa nu dubbannu, midhaan kan qabu, uffannaa nuun uffannu immoo namootarraa adda kan ta'e. Callee naqachuutti, maanni warqee naqachuutti warra kaan irraa adda hin ta'inaa jedha malee Paawuloosii. Hin uffatinaa jedha. Keessan bahinaadha malee naqachuutti jiru. Akka biyyi naqatutti naqanna. Miistii ilaalimee amma addana kana gaafa ni amma kan qalamatii kan gaa'ela duwwaadha kan qabu. Utuun 5 kana irratti naqee akka sedhee taayaa isaate namni waan ani haasa'u sagantaa kee kana hordu. Sana haasa'u dhiiseetu warqee koolaadha amma 5 kana irratti utuun naqadhe jechuudha. Akka kana jechuudha. Wantoota nu goonu namarraa adda ta'uu hin qabu. Akka namaatti. Gara dhumaatti deemaa jirra. Akka walii galaatti dhaamsa qabaatti. Dhaamsaa ergaas walumatti qabeeti. Ani ergaan ani qabu jalqaba dura gooftaan si eebbisu sagantaa kanarratti waan afarteef gooftaan si eebbisu guddaa eebbifamni siin jedha. Inni biraani
ammallee wangeela kana ala furmaanni hin jiru. Of hin sossobnu. Warri keessa turres warri dhiyootti dhufnes wangeelli addaa hin jiru. Eesuma kanan duraatti ajiraan faashinii biraa ittiin uumnu. Wangeela kanatti warri barattanis akkuma wangeela kanaatti malee jedhaa jira miti. Wangeela biraa nutti hin fidina. Amma barbaadana nama beekumsa wayii tokko fakkaatee haa ta'uu ta'e hin beeku yeroo har'aa barumsi jirus raajummaan jirus wangeela kanarra adda wayii tokko fidanii nama hawwachuudhaaf wantooti godhamantu baay'ataa jiru. Wangeeluma suma sana nutti dubbisa. Yoo wallaale namni yoo wallaaltan dubbisaa madiisaa nu fayyisa wangeelatti kun. Wangeela addaa fiduudhaaf akkamitti barsiisa akkamitti raaja namni isinii haa jedhuufi hin dhamayina. Wangeeluma sana nutti himaa. Sabis wangeela ala hin dhaggeeffatina. Ergamaa Waaqayyoo isa abjuudhaan isinitti mul'atu wangeela ala kan akka isin jiraattan isin godhu hin jiraatin hin fudhatamin isin birattan jedhaan. Sadandeessanii ofirraa ari'u sadadhaban irraa immoo baqachuu. Wangeela ala kan nutti dhufu. Tokko kana dhaamsi kun waldaa kiristaanaatiif dhaamsannaa gara barumsaatti deebisaa saba kana. Sabi kuna baratu. Saba kana wangeela barsiisaa. Amaniitii kana fudhadhu duwwaan jedhiina. Utuun dhagayin namni naman. Wanti amanamuun jiru utuun dhagayin. Utuun barsiifame. Waliigalleera. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu kana dhaamsi kun gabaabaatti. Gooftaan seera. Eebbifame jennaan. Daawwattoota keenya gaaffii deebii nuyi faarfataa Eliyaas Kebulaa wajjin goonee kutaa tokkoffaa isaa kana fakkaata. Torban kutaa lammaffaa qabadhe amma isin dhiyaadhutti torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u.